Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'as qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa Dr. Mararaa Guddinaati. Dr. Mararaa Guddinaa imalaaf gara Ameerikaa kaabaa dhufanii jiru. Kanaaf har'agaa keessummaa keenya ta'u hanga dhumaatti nu wajjin turaa kan isiniin jedhu ani Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin immoo Mahadii Juneddii nu wajjiniin jira. Mararaa Guddinaa gara Ameerikaa kaabaatti baga nagaa dhuftan jenna. Nutis irra deebinee jirtu Dr. Mararaa jenna. Jira baga jiraattanii ammas geenye ragaa sabni Oromoos qabsoon saba Oromoos as ga'eera. Hundi keenya jirraa jechuu kooti. Gaariidha Dr. Mararaa ammas irra deebiin gara Ameerikaa kaabaatti baga nagaan dhuftanii jedha. Mee imalli keessan gara Ameerikaa kaabaa kana kaayyoonsaa maali? Kaayyoon kaayyoon dhaabbii keenyaas ijoo gurguddaa lama qaba. Tokkoffaa akkuma isin beektanii dhaabbiin keenyaa liidarshiippiinsaa waggaa tokko ol baay'ee dararamaa ture, hidhaa galeetu ture, jireenya hadhaa keessa turre. Achi keessaa immoo akka baanu sabni keenya alaa keessaa iyyaa ture, nu gargaaraa ture, addunyaattis nu iyyaa ture. Warra kan iddoo hundatti kana nu alaas keessaas nu gargaaranii qeerroo Oromootii qabee daasporaa qeerroo Oromoo wajjin dhaabbatee nuunis mangaagaa waraabessaa keessaa nu baase kana gargaarsa nu gochuu maatiin keenyas akka rakkannee maladhaan turre. Gargaarsa barbaachisaa ta'e nu godhamaa ture kana galateeffachuudha. Lammaffaa immoo qabsoon keenya kuni iddoo murteessaa ga'eera. Iddoo murteessaa ga'eera. Qeerroo keenya waaqnaa tolu galaanni garagaleera. Galaanni kun garuu laga hin ceene iddoo murteessaa jira. Laga gamaa bilisummaatu jira. Kutannoodhaan iddoo isa sadarkaa keenya kana kutannoodhaan laga ceesisuu nurra jira. Qabsoon saba keenyaa galmisaa bilisummaan achi ga'uutu irra jira. Kanaaf inni biyya keessaa maal hojjetaa, inni biyya alaa maal hojjetaa, qeerroon maal hojjechuutu irra jira. Warri qabsoo kana hoogganaa jiranis maal hojjechaa irra jiru. Abbaan qabeenyaa Oromoo maal hojjetaa. Beekaan Oromoo maal hojjetaa qabsoo kana akkamitti laga ceesifnee galmaan geenya isa jedhu kana qabsoo iddoo murtaa'aa ga'e kana halkanii guyyaa hojjennee qabeenya keenyas beekumsa keenyas walitti qabannee akkamitti laga ce'uu dandeenya isa jedhu kana saba Oromoo wajjinis bal'isee haasa'uun barbaada. Sabni Itoophiyaas galli keenyaa akka galiin keenya sirna dimookiraasii hunda keenya walqixxummaan hammatu jaaruu ta'eef isaanis iddoon carraa argaddetti nan dubbisa. Garuu saba keenya wajjin maal goona har'aa qabne qabsoo laga guddaa gubbaa ga'e kana ceesifnee galmaan ga'uudhaa fi maaltu hunda keenya irraa eegama maal hojjechuun nurra jira isa jedhu kana nalaas inni keessaas bara baraan iyyuu bara baraan boo'uu bara baraan isa hidhametti galaa kennuu duwwaa otoo hin taane qabsoon kuni akka ta'utti ka'ee jira. Akka ta'utti dhiiga ijoollee Oromootiin sadarkaa guddaa ga'eera. Isa dhumaa kana immoo attamitti finishing laayinii gubbaa isa geenye kana attamitti xumurra isa jedhu sana saba keenya wajjiniin mari'achuudhaaf an dhufe. Gaariidha. Marii kana keessatti eessa faadha kan isin deemtanii jara saba keenya wajjin mari'attanii iddoon waan isin daawwattan eessa jechuudha. Ammamiif turtu? Gara torban sadiin tura. Torban sadii ol turuu nan danda'a. Amma DC'tti calqabne irraa yeroo darbe. Gara fuulduraas gaafa 23 galgala hirbaata geggeessuu kana gubbaatti DC'tti qophaa'aa jiru gaafa September 23 jechuu kooti.
Hammasitti egaa amma boru Boostonan deema. Boru Booston deemeen qidaameef ta'anii Boostonitti walgahii koominiitii Oromoo wajjin achi jiru wajjin marii geggeessaa. Iftaan immoo Filaadelfiyaatti darbeen gaafa Saandee gaafa Sanbataa Filaadelfiyaattis gara saatii booddee achittis hin geggeessina. Gaafa 8 immoo Beeriyaasa jiru San Francisco of Oaklandii achittis walgahii waamameera gaafa 8 achitti hin deemsifna. Sana booddee iddoo Reeppaabilikii keenya jennu Minisootaatti gaafa 22 September 22 hin geggeessina. Egaa sagantaa baasaarra jiru iddoodhaanii kanarra jirraa jechuu kooti amma warri sagantaan qabamee jiru DC, Boston, Philadelphia, San Francisco, Oaklandii, Minnesota isaan kun qabamaniiru. Isaan kaan immoo warra akka Denverii kuni, warra akka San Diego kuni, warra akka Chicago kuni, amma danda'anitti warra akka Atlantaa kuni irratti hojjechaa jiran jedhaniiru. Amma dandeenyetti gaa kana hundaa'uu hin danda'e walii galetanii bara galaanis barbaachisuudha. Galaanni duwwaan lagan ce'uu galaa barbaachisaa, humna barbaachisaa, wal qabatanii chocho'uu barbaachisaa. Bara murteessaa kana gaa wajjin dhaabbannee wajjin jirraa, wajjin laga ceenaa. Qabsoon kunis qabsoo hunda keenyaati isa jedhamu kana. Oromoo daasporaa keessa jirus hin eegama, qeerroo daasporaa keessa jirus hin eegama. Irraa eegnaa beekaa daasporaa keessa jirus waan baay'ee eegnaa. Kanan calqabnee jirraa jechuu koota ammaaf. Gaariidha gaa mee gara namoonni yaada kennanis jiru Ameerikaadhumatti murtooftu immoo gara Kaanaadaatti sinceetu warri jedhan jiru. Kana biraa wal qabatee qaama mootummaa Ameerikaa yookiin immoo warra dhimmi isaanii warra Ameerikaa wajjin wal qaqqabate kana wajjin haasaan singootan jira. Gama biraatiin immoo mee hawaasa keenyarraa maaltu eegama jettu kana lamaan isaan kana adda deeftanii booda gaaffii itti aanutti ce'a. Kanaadaa ammaaf hin dhaqu viizaan baafannee gara fuulduraatti delegeeshinii tokko Kanaadaatti erguudhaaf qophii qabna. Egaa viizaan Kanaadaa kun xiqqoo rakkoo qabdi. Keeniyaadhaa kennu paaspoortiinis 7 maal achi dhaqee taa'uutu irra jira. Ijaa kanaa Kanaadaa ammaa fi ani hin deemu garuu delegeeshinii gara fuulduraatti gara xiqimtii kana Oktoobarii kana waan erginu natti fakkaata. Oktoobarii wayiin Noovembarii. Qaama Ameerikaa wajjin ergan hiikamee delegeeshinii isaanii wajjiniin yeroo 2-3 dubbachaa turre. Ambaasaadar Yamamotoon Itoophiyaa baay'ee namni beekaa ture naa dhufes arginee qabsoon iddoo ga'ees wajjin haasofneerra. Gara fuulduraattis poolitikaa wanti isaanis deddeebi'anii nu dubbisaniiru. Gara fuulduraattis egaa addunyaa kana isaantu bulchaa jirra. Jaalannus jibbuus hamma dandeenya isaa wajjin hojjenna. Egaa akkuma beektan yeroo baay'ee saba Oromoos dargaggoo Oromoos kanan barsiisu. Waaqnis faranjiinis nama of gargaaru isa jedhuun qaba. Faranjiinis waaqnis nama of gargaaru isa jedhuun qaba. Egaa nuti of gargaarre faranjiinis gargaarsa barbaachisaa ta'ee nu gargaaru. Amma faranjiin masaafa katabuu calqaba maal kana amma the future of Ethiopia will be determined by Oromos jedhanii katabuu calqabaniiru. Warri tokko masaafa iyyuu Dr. Abiyyi Fa'itti nuu kenniyyuu jedhanii warri masaafa isaanii natti kennan jiru. Akka Joon Markaa Keessaa bara Nugusaatti qabee masaafa baay'ee Itoophiyaa gubbaatti katabaa ture. Kilaafamis karaadhuma sana Oromoo Protestiin kuni sabni kun Horn of Afrikaa keessatti saba guddaadha. Afrikaa keessatti largest ethnic groupidha. Sirna dimookiraasiitiin gara fuulduraatti saba Afrikaa gaafa Afrikaa kana keessa jirus saba gara fuulduraatti laga ceesuu danda'u jedhee waan katabe wayii qaba. Warra akkasii akka nu bichaa yoo ta'u taane egaa faranjiin inni katabus inni maal godhus nu gargaaruu calqabeedha.
Biyya xinnaate yaada keenya gara fuulduraatti akka ijaarrannee sochoonu gargaaruu jalqabeera. Isa akkuma isin jedhe waaqnis faranjiis nama of gargaaru akka ta'utti of gargaarre isaanis waan nu gargaarreef hin jiru. Warran carraa argadhe hammanas jidduu kanas turu nan dubbisa. Maal saba Oromoo irraa eegdoo jila yeroo baay'ee Oromoon innaa kriitikaalii ta'e innaa murteessaa ta'e laga ce'uudhaa fi kana dura akka ta'utti wajjin socho'uu dadhabuudhaanii akka ta'utti wal qabannee laga ce'uu wallaaluudhaanii carraan gurguddaan kana dura nu bira darbeera. Akkuma isin beektan innaan ogufti bu'u 66 yookiinis 74 akka faranjiitti carraa guddaa nu harkaa ba'ee beekaan Oromoo jenereeshinii sanaa baay'een nu harkaa dhumanii dargiidhaan liqinfamanii warri baay'een immoo hafnee manidhaatti gallee dararamaa turre amma waggaa 7 hidhaminaa sana. Innaa 83 yookiin 91 akka faranjiittis innaa aboon galee galaanni garagalee ture carraa sana wal qabannee hamma dandeenyetti akka murteessaa ta'etti duukaa dhaabbachuudhaan dadhabamuudhaanii galaanni suni garuma isaatti faca'ee garuma isaatti yaa'ee nu harkaa ba'ee wanti sunis 97 sinnaa filannaa yookiin 2005 innaa filannaa sana carraan tokko argamee turre tuma siifachi wal harkifnu barcuma amma barbaachisu hin arganne garuu arganne turre. Karaa sirna dimookiraasii sabni suni mirga isaa eegsifachuu akka danda'u agarsiifne irraa garuu lagan ceene qabsoon keenya carraa sunis nu harkaa ba'eera. Amma carraan ammaa kun egaa umuriinuma keenya keessatti carraan guddaan biyya kana sana keessatti Oromoodha dhalataa jira. Carraan guddaan kun garuu akka ta'utti kunuunsamuu baannaan akka ta'utti wal qabannee laga ceesuu baannaan isuma durbarre sana luka qabnee wal harkisuu keessa hooseennee qabsoon dhiiga dargaggoo keenyaanii iddoo kana ga'ee goodaatti baduun danda'a. Akkuma isin beektanii obbo Lammaafaas Dr. Abiyyiifaas galma milikiitiin kan ga'e qabsoodhuma dargaggoo Oromooti, dhiiga dargaggoo Oromooti. Nuunis waggaa 15 umurii fi du'a itti faranneedhanii warri nurratti saaqaa turanis seera nurratti baafachaa turanis achootoon geenye waggaa tokko keessatti waggaa 2 keessatti hunda keenya manadhaatis kan yaase qabsoodhuma ijoollee Oromooti, dhiiga ijoollee Oromooti. Warra akka Andaargaachoo Siggeefaas haa ta'u Iskindir Naggaafaas Andu'aalamees warra kan isaanis qabsoodhuma dhiiga kanatu mootummaa sana raasee chochoosee lafanni dhaabbatee saba keenya miidhaa ture, dararaa ture, hidhaa ture, ajjeesaa ture irraa karaarraa gara fooyyee qabutti deemaa jedhee kan deemsisaa jiru dhiibaa jiru qabsoodhuma kanadha. Egaa qabsoon kun akkuma isiniin jedhe lafa murtaa'e ga'eera. Iddoo murtaa'e ga'eera. Isa kana qabannee laga ce'uudhaa fi beekaan Oromoo, abbaan qabeenyaa Oromoo, dargaggoon qeerroon Oromoo hundi keenya hamma dandeenyetti waliin mari'achuudhaanii, wal hubachuudhaanii, qabsoo kana hubachuudhaanii, qabsoo kana fudhannee laga ce'uudhaa fi qabsoo saba keenyaa galma dimookiraasiitii fi ga'uudhaan akka ta'utti socho'uun nurra jira. Egaa asirra geenyeerra yeroo innaa har'allee innaa biyyaanaa bilbilanii Onagii fi adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n waliigaltee tokko nagaan waan jedhu nagaafataniiru qabsoo Oromoo waliin laga ceesifnaa waliin galmaan geenyaa wajjin hojjenna waan jedhan lafa kaawwatanii har'a boru baasu waan kana biyyaa dhaga'eera. Inni egaa wal sobootoo hin taane tokkummaadhaan sabni keenya, dargaggoon keenya, qeerroon keenya qabsoo kana fudhatee laga ce'uudhaa fi waan barbaachise liidarshiippii barbaachise hoogganummaa barbaachise tokkummaa saba keenya eeguu gara sanatti deemuun nurra jira. Kanarra jira egaa kan hunda keenya irraa eegamu inni biyyaa maal hojjetaa, inni alaa maal hojjetaa, beekaan keenya maal hojjetaa, abbaan qabeenyaa kana maal hojjetaa, gazaba irra ciisanii makiinaa gaarii maal itti ta'anii
kabaja malee bulanii mirga malee bulanii biyya ofii otoo qabanii biyyaa bahanii inni deemaa jiru kun qabsoo iddoo murteessaa ga'e kana fudhannee laga ce'uudhaa fi borotoon taane har'adha. Aduun otoo nutti dhiine tokkummaa keenya eeggannee laga ce'uudhaa fi hundi keenya gumaacha barbaachisu gochuudhaa fi qophaa'uun nurra jiru ammadha. Kanam fudhatanii warri deemaa jiranii jiru. Hammomna keenya hunduu gumaachatti gochaa jirra. Innalaas egaa yeroo hunda Oromoo boo'uu isa hidhame galaa erguu isa du'e awwaaluu yeroon itti bo'anii otoo hin taane yerootti qabsoo kutannoodhaan tasgabboofnee qabsoo saba keenyaa galmaan geenyudha. Kanaan carraa amma dhalataa jiru kana irratti hojjechaa jirra. Hundi immoo hamma humna isaa nu bukkee akka dhaabatu hunda keenyarraa kan eegamu kana dhagaa. Inni abbaa qabeenyaa akka abbaa qabeenyaatti, inni beekaan akka beekaatti, inni dargaggoon humna isaatiin qeerroon of ijaaree barisaa bara bilisummaati jedhee sirbaa jira. Sirbi kun duwwaa otoo hin taane akka laga ce'utti immoo of ijaaruudhaanii kutannoodhaan socho'uun nurra jira. Kana dhagaa kan hunda keenyarraa eegamu. Gaariidha Dr. Mararaa Guddinaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo maal godhuu qaba kan jedhu gara boodatti isaanis gaafiin qaba. Egaa dursitanii isinii KFO'nii fi adda bilisummaa Oromoo ABO'n waliigaltee tokkorra gahuudhaa fi hojjetaa akka jiranidha kan isin ibsitanii. Mee sana dura garuu kana dura haasaa gootan keessaa tokko kanan fudhadheetu jira. Qabsoo keenya keessatti balleessan keenyas keessa jira. Kan diina keenya qofaa miti jettanii turtan. Mee sana nu ibsaa. Inni gaabbiin qabu gaani yeroo nugusaatii qabee warruma qabsoo kana keessa ture keessaa tokkodha. Ammannaa yeroo nugufti buusana 1974 yookiin 1966 kabashaatti olaaltanii murteessaan biyya sana keessaa dhaabbonni 4 siyaasa biyya sanaa murteessuu keessa sadarkaa sana ga'anii turanii ammoo fudhattanii dhaabbileen biyya sana keessatti dura dhalatee sochii dura akka politikaa paartiitti dhalatee meesoon isa jedhanidha. Meesoon keessaa generationiin Oromoo raadikaalii the first radical generationii jedhamu akka Hayilee Fidaafaa akka Dr. Tarrafee Walasaadiq faa akka Dr. Makunnin Jootee faa akka Dr. Kadir Mahammad faa akka Abdullahi Yusuf faa achi keessa turanii achi immoo Icaat fa'i ture booda baay'ee oleeffitti galee achi keessas akka Zagayyaa faa akka Ibsaa Guutamaa faa akka Abbiyyuu Galataa faa akka Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir faa achi keessa akka Dr. Diimaa Dhaga'oo faa Bolee Joolataa faa baay'eedha kan ture. Innis karaa tokkodha. Karaa biraa immoo dargiinuma keessayyuu warri Tafarii Bantii faa Alamaayyoo Hayilee faa Mangistuu Alamaayyoo egaa Oromoodhaaf hin jedha. Innis faa achi keessa sadadii fi dargii keessa turaniiru. Wazliigii kan jedhamu immoo dhaabbiin Oromoodhumaan uumame Oromoo ta'uusaa dhiyoo barre malee Dr. Sannaayii Likkeedhaan kan hoogganamu Wazliigii kan jedhan tokko warra Jootee Tulluutti namni kuni tureedha. Arfan kana keessa habbaa keessa duwwaadha Oromoon akka ta'utti kan hin turre. Arfan kunuu wal qabatanii deemuu, wal hubatanii deemuu, wal mari'achanii deemuu, maal wayyaa waliin jechuu otoo sanarra geenye dargiin isa kaan misaa godhatee, isa kaan hirbaata godhatee, meesoon akkuma isin beektanii misaa godhatee, Wazliigii faa, Icaat faa booda onag ta'e walitti qabee hirbaata godhatee. Egaa akka hin taanetti luka qabanii wal harkisuutu ture waan beekaan keenyas egaa hundi isaanii naasanaa Hayilee Fidaa fa'ii qabee Baaroo Tumsaa fa'ii qabee Qees Guddinaa Tumsaa fa'ii qabee karaa dargiin isa ajjeesuu haadhisu malee Dr. Sannaayii Likkee fa'ii qabee Jeneraal Tafarii Bantii fa'aa Alamaayyoo Hayilee qabee hundi dargiin nyaateetu badee. Warrabne immoo gamanadhaatti gallee jiraan lakkaa'aa turre maaliif maal hojjenne kana taane
bara sana isa jedhu jiraan lakkaa'aa turre. Kanaaf egaa waan wal sobnee wal bira dabarru hin jiru akka hin taanetti lafa qabnee wal harkisaa ture. Amma naa sana warri caatu warra beesoniidhaanii qayyi goobanaa jedhu. Qayyi gooban reeddi goobanaa jechuun kun sooshaalistii ta'ee saba Oromoo kan kaade jechuudha. Warri meeson turre immoo deebifnee warra caatiin dhiphoodha seenya warra dhiphoo jenna ture. Utuma kana jennu aduun nutti de'ee hundi keenya akka hin taanetti akkas taane jechuu kooti. Innaa 1933 sanaa yookiin 91 mootummaan ce'umsaa ijaarame sanas waan wal dhoksuuf hin qabu. Aboon karaa tokko galaanaa garagalchu malee Jeneraal Waaqoon guruppiin Jeneraal Waaqoo ture. Guruppiin abbaa gadaa ture. Jaarraa abbaa gadaa tureera. Kana sadan wal quunnamtiin barbaachisaa ta'e hin turre. Waliigalteen barbaachisaa ta'e hin turre. Amma kan jaarraa abbaa gadaa fi humni aboo Harar keessatti baay'ee walitti bu'aa ture. Dhiigni ijoollee baay'ee gannammaa ture. Egaa kuni wallaaluma keenyadha waan biraa miti. Amma soo laaltan egaa dhaabbiin amma ona keessaa aboo keessaa dhaabbonni ba'anii amma gara 10 ta'u akkuma isin beektanii shaneen naasifamtan biyyattilee hundi onagumaa shaneen jira, ODF'n jira, warri Oromoo tokkummaa jiru, isaan immoo dhaabbii afur immoo meeqadha, warri obbo Galaasaa Dilboofaa jiru. Ammas egaa Oromoon iddoo baay'eetti walireetu opidiyootu duwwaa otoo hin taane mormituunuma keessa warri jiranillee ammas baay'annaa. Warri hattuus immoo mootummaan dabalee dhaabbiin Oromoo gara 14 nuun jechaa jiru. Waan akkasii gana sana keessaa ammas hin baane jechuu kooti. Har'as rakkoon sun numa bira jira. Egaa namni barumsa jalqabe natti fakkaata akka ijoolleen irraa biyyaa bilbilee natti himanitti aboo fi kaafaa'oon wajjin hojjechuudhaa fi waliigaltee tokkorra geenyeerra kan jedhaniin akkanan dhaga'e. Meegaa galgalas haa ta'u malee wanti kun gara sanatti deebamuu fi qabsoon saba keenyaa galaanni guddaan garagale kuni lafa dhaabbanne mirgi keenya iftaan otoo hin taane boru filannaan dhugaan boru federalizimiin dhugaan boru sirni dimookiraasii boru ta'uutu irra jira. Biyyi sun immoo akkuma biyyaattu haaromtee sirna dimookiraasii buluu ishee iftaan achaatu otoo hin taane boru ta'uutu irra jira jennee biyya sana jijjiiruudhumaaf haaromsuudhaaf Oromoon qooda guddaa fudhachuutu irra jira. Kanaaf egaa waan qophaa'uu yaalaa jirru natti fakkaata. Yeroo baay'ee masaanuu gadhee walitti taana. Masaanuun gadheef gaariin beekamtuudha. Gaarii anatu caalaa namicha akka ta'utti laattee obaaftee jabeessiti. Ishiin dadhabduun immoo wallaaltuun immoo achi dhaqee nyaatu as dhaqee nyaatu otoo jettuu aduun itti dhiyaa namichi jidduutti du'a. Ijaa kanaa egaa as geenyeerraa kana gubbaatti dhiiga ijoollee Oromoon akka hin taanetti nagadoo ta'e malee kaffaltii dhiiga ijoollee keenyaatiin dargaggoo Oromooti qeerroo Oromootiin as ga'e kana qabannee laga ce'uudhaa fi amma gaashiin tokkummaa sun deddeebi. Kanaaf barbaachisan jedhee waan durri keessa dabarree 66 haa ta'u naannoo gufti bu'e sanas haa ta'u 91 sanas haa ta'u yeroo baay'ee qabsoon biyya sana keessatti sochiin biyya sana keessatti iddoo murtaa'aa ga'e luka qabnee wal harkisuutti fiignaa jechuu kooti. Kanaafanii manadhaa waggaa 7 yeroo dargii ture naan jiraan lakkaa'aa turre waan ta'e sana nan yaada dhammayyuu na dhukkubaa jechuu kooti. Obboleessi koo sangafa kanan qabu sana keessatti du'e hamoonaatti karaa maatiis karaa maaliis karaa hiriyoota koos warra dhuman nan beeka. Hamoonaatti na dhukkubaa jechuu kooti. Kanaafan deddeebisee Oromoon tokkummaa sana kana gubbaatti sagantaa caasaa tokko qabaachuun irra jiru. Garuu sabni Oromoo obbolaa 2-3 wal bukkeetti guddifachuu danda'a. Naachuraaliidha obbolaa 2-3 wal bukkeetti guddifachuun jechuu kooti. Masaanuu ta'uun irra jiru.
Anatu caalaa saba ofiitii hojjechuun hin danda'amu. Siyaasni hoo beekne siyaasa keenyas hoo fooyyessine nutti dhiphatee miti. Aangoon Oromoo diina harka jira. Qabeenya Oromoo diinatu ittiin aeropilaanii bitatee warra aeropilaanii qaban jiru warri nu bulchan. Aeropilaanii nagadaa jiru. Keenya immoo biddeenayyuu nyaachuu dadhabee kunoonnaa argitan Sumaaleedhaa eessaa buqqa'ee miliyoonii tokko oli ganna kan akkatti jiraachaa jiru warra akkasii kuni Sumaaleedhaa Booranaa eessaa buqqa'anii akkatti isaan jiraachaa jiranii maal ta'aa jiran agarra. Qabeenya saba keenyaatiin immoo eenyutu ittiin bashannanaa jira? Eenyutu ittiin aeropilaaniin deemaa jira? Oofaa jira? Gilla aeropilaaniyyuu warri gilla aeropilaaniyyuu qaban private aeropilaanii warra qaban jiru. Eenyutu ittiin dagaagee bal'atee gammadee jira isa jedhu beekamaadha. Kana keessaa qaanii kana keessaa of baasuudhaa fi qeerroon keenyas sabni keenyas beekaan keenyas abbaan qabeenyaa keenyas kutannoodhaan ishii iddoo keenya kana laga ce'uudhaa fi hojjechuun nurra jira afanan deddeebi'ee isa kaleessaa sana irraanfachuun nurra jiru. Madaan suni qoruu kan danda'u fayyuu kan danda'u boruudha. Gaafa sabni Oromoo bilisa baheedha. Gaafa sabni Oromoo ofiin of bulchuu danda'eedha. Gaafa sabni Oromoo ofiin of bulchee biyya sanas immoo qumatii isaatiin biyya sana keessattis biyya sana ijaaruu, biyya sana haaromsuu, biyya sana laga ceessuu, saba biyya sanaa laga ceessuu akka ta'utti qoodatti fudhachuu gaafa calqabee ofii keenyaan abbaa biyyaa, abbaa qe'ee, abbaa dachii keenyaa gaafa taane boonuu dandeenya. Kanaaf egaa hundi chochootu irra jira. Isa kaleessa luka qabnee wal harkifnu, isa kaleessa diina walitti taanee maqaa wal balleessinu. Otuma kana goonu immoo aduun nutti dhiyaa ture. Deddeebi'ee jechuu kooti yeroo tokko duwwaa otoo hin taane deddeebi'ee kanaafanii waan kaleessaa kana deddeebi'ee kaasa madaa guddaan qabaafanii jechuu kooti. Gaara dagaa sinduwwaa miti Oromoon humtuu baay'inaanii sodaa qabnaa jedhu yaada nuu kennaniini keessattuu 91-92 wanti ta'e sanarraa ka'uudhaan yeroo baay'ee tokkummaa jedhama. Dhaabbileen siyaasaa walitti hin dhufu yeroodhaa fi garuu addaan faca'u. Tokkummaa barbaadna jenna tokkummaa uummanniiti immoo addaan faca'u kan jedhudha Dr. Mararaa kan mul'atu. Kanaaf amma walitti dhufeenyi immoo mul'ata. Kun yeroodhuma keessattuu yeroo filannoon jiru wanta akkasii kan mul'atu. Itti fufiinsa akka qabaatuuf dhaabbileen siyaasaa dhugaadhumatti maal gochuutu isaan irraa eegama. Walitti dhufanii immoo tokkoomuu yookiin waliigaluu yookiin gamtaadhaan hojjechuudhaaf fakkeenyi ta'uu wanti danda'u jira. Hoola amma keenya of fudhatte amma nuutii fi guruppiin obbo Bulchaa of diininni jedhuu fi koongireesiin 97 yookiin 2005 masaanuun taane turre. Waagaa dhoksaan qabu jechuudha. Haadha manaan abbaa manaa gubbaatti dorgomteetti. Namni keenya fooyyee qabus wal gubbaatti dorgomeera. Isuma kaleessaayyuu jechuudha. Isuma nama masaanummaa gadhee keessa turre jechuudha. Nutu jechuudha warri of diiniif warri koongireesii filannaa 91 gubbaatti. Ijoolleen Oromoos gadi bahanii dargaggoon Oromoo yuunivarsiitii keessatti ajandaan keessa maa'inni wanti walii isin hin galchiine maa'inni aangoodha moo rakkoo maal qabduudhaanii dhiibbaa barbaachise nurratti deebisanii amma gaa sana booddee filannaa 2010 yookiin 2002 akka Habashaatti sana booddee walitti dabalamnee 2015 yookiin 2007 akka Habashaatti dhaabbii tokko taanee isaasitti hojjechaa jirra. Bu'aa isaas beeknaa gamma beektan amma warra akka Baqqalee Garbaafaa of diinii keessaa dhufanii koongireesii amma chochoosaa jiru kana keessatti gumaacha baay'eessa kennanii
warri mana dhaattis hunda keenyatti walitti qabamee hidhamnee achittis diinni tokkuma godheen tokkoyyuu nu godheera jechuudha. Diinni iyyuu nuti amma sana deemuu baannu. Inni fakkeenya guddaadha jechuudha. Deenganduma 97 waggaa meeqa fuuldura masaanuu gadhee warri turre waggaa 5 keessatti dargaggoon Oromoos nu gargaaranii nutis waan hojjechaa turre sana nu galee gara tokkummaatti deemnee amma dhaabbiin keenya koongireesiin jechuun waan amma akkama jirru kanatti ennaa nuti labsiin ennaa jiru sana manadhaatii baanee labsiin ennaa jiru waajjira tokkitti Finfinneetti qabna ture. Amma Oromiyaa maratti waajjira 100 ol qabna. Karaa Westii kan amma Dambidollootti waajjira saaqaa jirra saaqneerra. Karaa olii karaa kaabaa karaa Salaalee gara Fiicheetti banneerra. Karaa Jimmaa Abbaa Jirfaarii Sabbatatti Qarsaa Maallimaatti Walisootti Jimmatti Baddalleetti saaqneerra. Karaa ba'aa kanaa Adaamaatti saaqneerra. Cirootti saaqneerra. Dirree Dawaatti saaqneerra. Harar magaalaatti saaqneerra. Karaa Arsii fi Baalettis Asallaatti saaqameera. Boqqojjiitti saaqameera. Gadaa Basaasaatti saaqameera. Dodolaatti saaqameera. Arsii Nagallee fi Bushoo Maannoo Shashamanneetti saaqameera. Baaleen Oobeetti saaqameera. Gujii keessatti Shaakkisoo fi Nagalleetti saaqameera. Amma waajjira 100 olidha karaa kan nuti saaqnee jirru. Zoonii bira dabarree zoonii 22 jira. Isa bira dabarree aanota gara 80 olitti saaqnee hoo dandeenya egaa amma fulbaana 30tti aanota Oromiyaa keessatti dorgomnu 180dha. 180 ji'a lamaan kana keessatti waan geenyutti fakkaata. Sabni dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo yaa'anii liidarshiippii nuu kennaa. Qarshii walitti qabanneerraa nuu saaqaa jedhanii iddoo hundatti saaqaa jirra. Kanarra kana hojjennu egaa sabni keenya waa argee tokkummaa kanas bu'aasaa argee kabajamuunis tokkummaa kana keessa akka dhufu argee kana hojjechaa jirra. Deemaadhuma jirraa muuxannoon jira jechuukooti. Muuxannoon walitti dhufuun bu'aa fiduu danda'u ilaalaa jirra argaa jirra jechuukooti. Amma qeerroon keenya nu sinnaa dhaqnee abbaan qeerroo dhufe jedhanii nu sirbuu. Abaaboon fa'aa sinnaa dhaqanii abbaan qeerroo dhufe jedhanii sabaa fi wanti badeera. Amma iddoo tokkotti alaabaan lachuuyyuu hin ba'a. Alaabaan koongireesiis alaabaan aboosiin ba'a. Kun isaan kun obbolaadhaan nu jalaan tuqinaa jedha sabnis bareera. Ammas deemaa jirra. Muuxannoon jiraa jechuu kooti. Walitti dhufuun wajjin dhaabbachuun tokkummaadhaan qabsoo saba keenyaa gara fuulduraatti deebisuun bu'aa fiduu danda'u. Sabnis beekaa nutis beeknaa muuxannoonis jiraa jechuu kooti. Kana irra darbe tokko warra kaanis warra Jeneraal Kabaa Galchuufaa Jeneraal Haayiluu Gonfaafaa maal warra koree dhaabnee isaanittis dubbachaa turre otoo nan asin dhufne koree dhaabnee attamitti deemtuu caasaan keessa maal barbaaddanii maal hojjechuu attamitti hojjechuu barbaachisaa jiru isaanittis dubbachaa turre isaan dhiifnee dabarre jechuu kooti. Koree dhaabnee koree nama sadiitti dubbachaa turanii. Inni kun egaa dafee sabnis sabni baay'een eegaa jiru gaafachaas ijaa jiruu fi amma iddoo tokkotti simannaa nuti hinnaa jennu lakkii walitti dhuftan malee sinin simannu fa'aa jedhanii amma iddoo tokko warri nu gaafachaa turan jiru. Hopfuulii egaa muuxannoonis jira beekumsis jira hoo deebinees chuppidii taane malee qabsoon amma deemaa jiru kuni waan laga ceesu nutti fakkaata. Saba biraa wajjinis hojjechaa jirra. Akka madirakii keessa amma saba kibbaa wajjin hojjechaa turre, saba sidaamaa wajjin hojjechaa turre, saba Tigree keessaa warra Aranaa Tigraay jedhanii qabsoo kana sirna dimookiraasiitiin wajjin hojjechaa jirra. Ijaa kana akka Itoophiyaattis akka Oromoottis muuxannoonis jira, beekumsisuma jira. Garuu kutannoodhaanii ishii masaanummaa durii sana
Ishiin wal luka qabanii wal harkisuu kana isa gubbaatti of eeggannoo barbaachisa. Amma karuma PDOU nuti wanti lafa kaawwanne qabna. Luka qabnee isaan hin harkifnu. Duubaan isaanitti dhagaan darbannu hamma danda'an adeemanii isa jedhanii meesajii kiliirii ta'e isaanittis dabarsaa jirra. Qabsoo Oromootti gufuun ta'ina. Nuti immoo luka qabnee duubaan isin hin harkifnu. Duubaan isin rukutuudhaaf isinitti dhagaa darbannu. Isin garuu galma Minilik sana galma Oromoo gochuu. Galma saba biyyaa walqixxummaan itti qooda fudhatu gochuu. Hamma dandeessa yaalaa jennee isaanittis kiliir meesajii dabarsaa jirra. Dabarsaa turre akkuma nama sitti himaa ture egaa isaanis gufuu ta'uu dhaabaniiru iddoo baay'eetti. Egaa OPDO amma nuti akka ilaallutti iddoo lama jiru. Warri sabboonaa ta'anii saba ofiitti dacha'anii qabsoo saba ofiitti makamanii amma danda'an gargaaruu yaalan jiru. Warri immoo hattuu ta'anii gantuu ta'anii tapha duriitti fufuu warri barbaadan jiru. Saba keenyaan egaa isa sabboonaa ta'e saba isaatti galuu isa barbaadu qabsoo saba isaa gargaaruu kan barbaadu qooda fudhachuu kan barbaadu wajjin dhaabbadhaa simadhaa hattuuf gantuu saba qabsoo saba ofiif itti gufuu ta'uu barbaadu amma dandeessanitti ofirraa dhiibaa fuulduraa dhaabbadhaa isa jiru saba keenyattis afaanii baafnee ifaan ifatti himaa jirraa jechuu kooti. Gaara Dr. Mararaagaa amma walitti masaanuu hin taanuu luka wal jalaa hin harkifnu kan jedhudha kan isin jettanii. Tariigaa yeroo tokko dhaabbilee siyaasaa keessatti yeroo dubbatamu akkas jedhama. Ani caalan tokkorraa kan ka'e immoo tokkummaan sun yeroo itti hin fufneedha kan mul'ataa jirudha. Kanarraan kan ka'uudhaan egaa sodaa kan qabnaa jedhee hawaasni ergaa daddabarsu. Kanaaf yoo akka tokkummaan sun dhufu tokkummaa ta'uu baate akka miilallee wal jalaa dha'uun hin mul'anne akka walitti gufuu ta'uun hin mul'annee fi kana dhiibbaa yoo dhaabbileen siyaasaa didan dhiibbaa kan gochuu danda'u eenyuuf ergaa dabarsitu? Irra jireessa hunda caalaa isin qajeeltotti beektan malee qeerroon Oromoo ifaan ifatti bahee akka hamma siyaasni nu galutti nutti himaa jira. Tokko ta'atii qabsoo keenya galmaan ga'a dhiiga keenyaan hin nagadiinaa isa jedhu hunda caala qeerroon Oromoo eenyu akka ta'e hattuuf dagaa jabaaf laafaa beekaaf wallaalaa hunda gargar baafatee akka siyaasni galutti numa utuma biyyaayyuu dhufne nutti himaa ture. Hunda caalaa dhaabbolee Oromoo kan sirreessuu danda'u karaatti qajeelchuu kan danda'u isa walirraa baqatu isa wanti xinnaa kana goodaatti masaanuu gadee walitti ta'u kana hunda caala qeerroo Oromooti. Amma humni guddaan nuti qabnu qeerroo Oromooti. Humna kana dhaabonni Oromoo humna kana bira darbanii qabsoo saba kanaa gubbaatti waan hin taane yakka hojjechuu warri barbaadanii ufumaa fi xurataa baasuudhaaf warra qophaa'an yoo ta'e malee deemsisaa waan baasu miti. Hamma siyaasni naa galutti amma warra akka aboo fi warra akka koongireesii keenyaa kuni jaalatanis jibbanis dubbii jaalalaa duwwaa miti. Jaalatanis jibbanis wajjin hojjechuu malee filannaa biraa hin qaban. Aboon nu bira darbee baay'ee deemuu hin danda'u. Nuti abootti balbala cufnee ho'iin OPDO wajjinis dhaabbannee waan argannu saba keenyaafis ofiifis kasaaraa gadee keessa galchuu hin dandeenya. Ijaa kanaa namni hundumaa beeka natti fakkaata kana. Especially humni kun lamaanii Oromiyaa maratti dargaggoo Oromoo waggaa 4 itti ciccitee dhiiga ishii kaffaltee dararamtee hidhamtee fannifamtee reebamtee nuunis manadhaati yaaftee isaas maraas eessa jirus kan ijoollee galchite kana goodaatti dhiiga kanaan akka taanetti hoo taphachuu keessa seenne nutis ofitti taphannaa jechuukooti. Akkuma yeroo haaphaaf meesonii naasana chochii barataa Itoophiyaa iddoo lamatti akka hiramu hunda caala kan godhe meesonii fi haaphaadha. Alatti walirranii galanii inni kaan booleedhaan inni kaan immoo baalee jennaa siin baa ta'u malee karaa sana galamee
generationiin tokko akka hin taanetti hirmamee obbolaan lamaan waliin akka xiyyitiidhaan wal barbaadu warri kuttu na yaadadha. Obboleessa isaanii hangafa ijoolleen yaabbaa xiyyiti shanii rukutaniiru. Xiyyiti shanii hangafuma isaanii baandaa taate jedhanii. Isaan tunnaa sana waggaa 45f qabsoon biyya sanaa akka hin taanetti karaarraa akka badu innaa sana waliruu keenya wajjin dhaabbachuu dadhabuu keenya walitti dubbachuu wal hubachuu dadhabuudhaan maree laga ce'uu wajjin marachuu dadhabuudhaan kan dhufe ture. Egaa akkuma inni deemaa sitti metti kaffaltii gadhee kaffalleerraa kisaaraa gadhee kaffalleerraa ammas egaa akka nama jirru kanatti qeerroon Oromoo nuti egaa akka itti maa jirrutti amoolee isaanii saba keessan hin gurguratiinaa qarshii maaliidhaan saba keessan hin gurguratiinaa si bakka bu'aa Oromooti bakka bu'aa saba Oromooti dhaabbii ergamtuu dhaabbii kanaa dhaabbii sanaa miti jennes saba keessanii qabsoo bakka bu'aa saba keessaniiti malee bakka bu'aa qabsoo saba keessaniiti malee qabsoo kan immoo fudhattanii laga ce'uudhaa fi humna kan qabdan sinii jechaa jirra. Isaanis baay'ee isaanii dhagaa jiru nutti fakkaata amma siyaasni galutti isaanidha jechuukooti hunda caala. Sanatti aanee immoo beekaan Oromochi yuunivarsiitii keessa jirus baalis jiru asiifachi deemee maal goonagaa maal taanagaa isa jedhu kana dhiisee gumaachuu gochuutu irra jira. Waan ta'u yaada laga ceesisuu danda'u ijaaruutu irra jira. Beekumsa isaa sanaas asiifachi yuunivarsiitii kanaas sanaas barsiisa jedhu kana duwwaatti balbala cufatee biddeenuma isaa nyaachuu gubbaatti hoohafee beekaan Oromoos rakkoo kana keessa galee gargaaruutu irra jira jedha. Amma yuunivarsiitii Finfinnee keessa ture. Ammas leetti deebi'eeraa waggaa 4 booddeeyyi. Akkuma isin beektanii harka 100 keessa harki 95 qabsoo keessa jiru. Mootummaa isin gargaaru nus hin gargaaru. Ijoollee koo guddifadha jedhaa maal jedhaa innis egaa bara qaba bara sodaa malee sodaa isaanii lafa kaa'anii beekumsa isaaniitii fi qabsoo Oromoo keessatti galanii gorsan liidarshiippii kennuufis gargaaran inni bara kanaa lammaffaan isaaniidha. Isaanitti taane immoo abbaan qabeenyaa Oromoo amma fooyya'aniiru dur qarshiinuma kana lakkaanii jooniyaatti naqu amma garuu saba bukkee dhaabbachuu qabsnu warra amma hidhame manidhaati yaa'ee jireenyi jeeqame kana baay'ee isaa gargaaraa turanii warra tokko akka Baqqalee Garbaa faana fa'aa makiinaayyuu bituudhaa fi miiliyooniidhaanuu walitti qabaa turanii. Isaanis egaa abbaan qabeenyaa kun qabeenyi isaanii kan gaarantii qabu qabeenyi isaanii qabeenya kan ta'u saba isaanii wajjin ta'uu beekanii isaanis gargaarsa barbaachisu kennuutu irra jira. Dhumne egaa hundeen keenya saba keenyadha. Sabni keenyas bilisummaa laga ce'uudhaa ka'e kana itite kana dhalachuudhaa aggaamaa jiru kana akka ta'utti akka simatu akka ta'utti akka bukkee dhaabbatu akka ta'utti qabsoo kooti kan kooti jedhee nu fudhatee akka laga ce'u sabni keenyas qooda guddaa qaba. Sabni kunis amma iddoo baay'eetti qabsoon saba keenyaa yeroo baay'ee akka deddeebi'ee dubbadhetti jaarraa 16 waggaa 500 fuulduraa asitti bara waggaa 2-3 kanadha. Gadi ba'ee akka sabaatti Hararii qabee hamma Kamiseetti Booranaa qabee hamma Dambidoollootti sabni keenya akka sabaatti ka'ee bilisummaan barana dheedhee ijoollee isaa bukkee dhaabbatee akka durii otoo hin taane bukkee dhaabbatee karaa cufuunis haa ta'uu dhagaa darbachuunis haa ta'uu hattuus ofirraa dhiibuudhaan haa ta'uu gumaacha kana keessa jireerraa egaa hundi keenya gumaacha akkasii qabnaa. Hojii manaa keenya hoo beekne hunduu qooda qabnaa jechuu kooti. Sinii qabee warri miidiyaa OMN'n guddina qeerroo keessa gumaacha guddaa godhe qabsoo waggaa 3-4 kana keessa gumaacha guddaa godhe. Sinis warri miidiyaa gubbaatti hojjetan egaa kana yaada ijaarame kana karaa qabatee akka inni laga ce'u hattuudhaanis hattuun jechaa
jabaadhaanis beekaadhaanis tokkummaa saba isaatiin isa dhaabbatuunis jabaadhaa karaan bilisummaa kana jechaa isinis qooda guddaa qabdu jechuu kooti dhuma gubbaatti. Gaariidha. Mee gara biraatti darbina. Dooktar Mararaa yeroo mana hidhaadhaa baatanii warri hooggantoonni simannaa gurguddaatu isinii godhamee yeroo sanatti haamilee guddaa ture. Sana booda labsiin yeroo muddamaa edda labsame booda akka duraa sanarra hin jiranne amma OFC'n akka durii sanatti socho'aa hin jiru kan jedhutu komiin jira. Gama sanaan maal jettu? Gama biraatiin immoo iddoo adda addaatti rakkina Oromoo irra gahaa jiru keessumaa gara bahaatii fi gara biraa irratti ibsa jennollee hin baafne kan jedhutu jira. Komii akkasii kana maal jettu sen? Ilaa komichi iddoo tokkotti illee rakkoo keenya warra hin beeknedha. Ilaa labsiin suniin hoo beektanii labsiin suniin numoo gubbaatti bahe. Akka beektan egaa ammannaan mana hidhaatii bahuu duwwaa otoo hin taane amma garaan boonnaan deemu sana namni West Oromiyaan akka jirutti West Oromiyaa bichaa otoo hin taane Baalee, Arsii, Hararii nama baay'eedha kan dhufe abbootti amma miliyoonii 2 ol ta'a namni bahee nu simate. Galaanni sun Wallaggatti akka hin ceene kan isaan yaalanii kanaaf akkas godhan malee nuti iddoo nuti chochoone eessattuu dhagaan tokko ittiin hin darbatamne amma amboonnaa namni miliyoonii 2 bahee jenne dhagaan tokko ittiin hin darbatamne nagaan oollee gallee dargaggoo keenya kana nagaan abbaan qeerroo dhufeedhanii sirbanii gammadanii galanii gaafuma isaan dhufanii rakkoon dhufaa gaafuma sana amma naqamte galuudhaan naa jennu dhaqanii dhaabanii gaafuma sana iyyuu barii baabbichatti walgahii guddaa deemsifnee Baakootti jaajjiitti walgahii guddaa deemsifnee gaafa sana iyyuu jechuu kooti. Ennuma gibee ce'uudhaan calqabnu bilbilamuu calqabee gara duwwaatti deebi'aa rakkoo jira. Labsii cabsitanii isa jedhudha. Labsumti sunuu kan baheef nurratti. Ijaa kanaa nuti labsiin sun bahuudha cal jenneen ciifnee maal goonaatti deemnee maal goonaan kun egaa namni akka ta'utti hin hubatu malee ijaaruutti seenne saba ijaaruu waajjira saaquu saba ijaaruu waajjira saaquutti deemnee innaa labsiin suni bahu waajjira tokkitti Finfinnee qabna jechuudha. Amma garuu kophaa nama 20-30 otoo hin taane nama 10,000 bahee namni hoo xinnaate kan deemaa isinitti himetti waajjira 100 ol saaqnee jechuu kooti hin ciifne jidduu kana jechuu kooti waajjira 100 ol iddoo durillee geenyee hin beekne waajjira 100 ol saaqnee waajjira 100 ol saaquu jechuun hoogganaadhaa qabee saba ijaaruudhaa qabee maalii qabee sana gubbaatti bobba'uudha waajjira cal jennee asitti saaqne jennee goodaan taa'u alaabaan keenya achi jira jennee goodaatti gatuu miti waajjira sanas warra hooggananii ijaaruudhaa qabee saba ijaaruudhaa qabee itti fufneerraa erga labsiin sun ka'ees amma iddoo baay'eetti waajjirri kan saaqame kun akkuma isinitti kanatti walgahiin gurguddaan deemaa ture. Erguma haasofeeyyuu Naqamtee Gimbii fi Dambidollootti warri mana hidhaati yaa'anii anaala warri jiranii qeerroon keenyaa fi warri kaan Baqqaleenfaa yaa'anii walgahii gurguddaa deemsisaa turanii. Aninnaan asii walgahii deemsisu isaanis immoo achi biyya walgahii deemsisaa turanii. Egaa hin ciifnee jechuu kooti. Garuu rakkoo xiqqoo kan nuti arginu quunname iddoo warra buqqa'ee kanadha. Amma iddoon mana jiruyyuu Ashawaa Meedaa jedhu warra achitti buqqa'anii achitti qubatan jiru. Isaan gaafachuu yaalleerraa fundraisingii warra buqqa'ee waan yaalamu keessa immoo humna keenyaa qoodatti fudhachuu yaalleerraa. Garuu iddoo tokko maaltu dhufe seentanii warruma Opiidoo sennaa gaafannu. Amma iddoo akka Harar kana karaa Hammarreessaa kana karaa Cinaaksanii kana karaa maal kana xornachiitu jira. Sinnaquun keessan immoo dubbii balleessa malee waan fidusa jedhan sana karaa Booranaa kanas wanta akkasii jaa jiruu fi hamma nurraa eegamu hin goone isaan warra rakkate gargaaruudhaaf. Warri waa tokko hojjetus nuti mootummaan nu arge hinnaa baqachuus hin danda'a. Ijaa kanaa sabni keessanis akka miidhamne hamma dandeessan ala ta'e
ala teessanii yoo gargaartan wayya seeruun kanas gorsi tokko si jira. Kanaaf karaa sana dhuguma duubatti hafneerra garuu isaanis amma dandeenyetti karaa qunnamuu dandeenyuun qunnamuu yaaleerraa isas hin teenye garuu dhuguma karaa sana jibba duwwaa otoo hin taane fedhii dhabuu otoo hin taane karaan suni warri namichi Sumaalee maraataan suni saba keenya gubbaatti bobbaase karaan Booranaa qabee hamma Hararitti karaan beeltiin suni baay'isa miti ittuu waan jiru kana garan taanetti deemsisuu danda'a. Yeroo tokko warri biyya bulchan kunis abdii leessaantu bobbaasaa ture. Saba gubbaatti bobbaasaa ture. Hidhannaas kan kenneef isaanidha. Treeningiis kan kenne isaanidha. Yaa kana wanta akkasii kun garan taanetti akka deemnedha isa jedhu malee amma humnaa yaalaa turre. Amma mana dhaati bahu Maqaadishoo paarlaamaa baaliin Maqaadishoo irraa dhufee manatti na dubbisee ture. Lolli kuni lola saba Somaaleetii fi Oromoo miti. Warra abdiilee ajajaa jirutu saba kana lamaan walitti buusaa jirutu kan hojjechaa jira. Maqaadishoo dhufee jaarsolii Oromoo fudhatanii dhufanii warri dubbisan jiru. Karaa duubaa amma humna keenyaa hojjechaa jirraa akka barbaachisutti garuu. Akka namni nu dhagaa jirutti hin hojjenne ibsa garuu baasaa turre. Ibsa sanas egaa yeroo tokko maa'inni deddeebinee illee uma jennaa amma mootummaan Oromoon amma mootummaan biyya sanaa amma jiru muummichi ministeeraa Oromoo ta'ee pirezidantii biyya sanaa Oromoo ta'ee difeensi ministeeriin Oromoo ta'ee wucci guddaa ministeeriin nama Oromoo fi jedhu ta'ee Taglaa qabeetti fitii ministeeriin ammaa kuni Oromoo ta'e garuu sabni keenya dhumaa jira rukutamaa jira isa jedhu ifattis meesajjii keessaatiinis warra opiidootti dabarsaa ture kuni qaaniidha jennee itti dabarsineerra utuban dhufne torban lama fuuldura amma pirezidantii Mulaatuu dubbiseen ture warra keetti kana nuyi jedhee itti meeraa tokko kanan kaasee dubbiin kun qaaniidha boodas immoo qabsoo karaa opiidoo ganamaa jiru kanaa waan tokko jedhamaa jiru kanaa fashaleessuun danda'a. Saba wajjiniin walitti buusuun danda'a waan akkasii akka ta'utti itti yaadamu isa jiru sana itti himuu koona yaadadha. Dr. Mulaatuu Tashoomeetti jechuukooti. Wanta akkasii kana humna keenyaa hojjenna bukkeenis ibsa baasuudhaanis garuu hamma barbaase caala iyyuu garuu tokkos duubatti hafneerraa sodaas immoo isuma ragaa jijjiirama kanatti warra jijjiiramaa kanatti dhagaan darbatiinaa isaan duubaan luka qabdanii harkisiinaa rakkatanii jiru warri jedhanis immoo karaa baay'ee nu bira dhufan jiru rakkichuma kana walitti qabame malee hinillee jechuu kooti. Gaariidhamee erga naannoo Somaalee kaasuun keenya nollee abdii ilee dhiyeenya kana to'annaa jala oolee hidhameeti jira. Warri kaanis akkasuma rakkina naannoo sanaa furuu irratti to'annaa jala ooluun pirezidaantichaa akkamitti ilaaltu? Walumaa galatti akkaataa mootummaan rakkina naannoo sanaa qabaa jirus akkamitti ilaaltu? Rakkoon achiis akkamitti hiikama? Egaa karaa keenya abdiileen qabamuun isaa baay'eessadha garuu hin tureetu. Dhiiga baay'ee erga gannaqsiisee booddee erga gannaqee booddee saba lamaan waggaa 60 wajjin jiraate akka taanetti erga warra kuchiisee booddee saba miiliyoonii tokko ol erga buqqisee booddee saba 60 lakkaa'amu erga ficcisiisee booddeedha kan inni qabame. Kanagaa warri Booddi faazerii moo warri safaranjiin jettu kana warri isa bobbaasanii akka inni hin qabamne akka inni manadhaan gallesi akka inni seeratti inni yaannesi hamma humna isaanii gargaaraa turan jedhu akka nagayetti ammumayyuu saba Sumaalee tasgabbeessuudhaa fi inni barbaachisaadhaa aangoo isaatti adeemu jechaa turan jedhanii hamma inni hidhamutti inni hidhamuun isaa baay'eessadhaa rakkoo tokkodha jechuukooti. Haablee saba keenyaatiifis rakkoo tokkodha. Wanti guddaa tokkodha jechuudha. Inni manadhaa galuuni warra kaaniifis egaa
saba dararuuni, saba ajjeesuuni, saba qabeenya saamuuni dhuma gubbaatti akka bu'aan qabne warri alatti hafanis beekuu hin danda'u, baruu hin danda'u kanarraa waa tokkodha. Egaa amma inni sabni suni otoo hundi keenya wanti nuti mootummaatti kaasaa ture isa warra Amaariffaa beeraawi magbabaatti jedhan mariin guddaan otoo dhalate marii kana gubbaatti sabni Somaalees jaarsoliin Somaalees sabni Oromoos warra abbaa gadaa Oromoos jaarsoliin Oromoos akkuma biyyaatti otoo gara fuulduraatti maaltu ta'uu irra jira gubbaatti mariin calqabame sabnis hin tasgabbaa rakkoon saba lamaan jidduus jiru gara hiikamuutti deemuu danda'a jedha. Saba bira dabartee qawween waan hiikuun rakkoo qabaa. Waa tokko fudhachuun barbaachisaa ta'a garuu isa duwwaan hiikuun hin danda'amu. Sabni Somaaleef Oromoon baay'een isaanii karaa sana warri jiraatan amanteen humti isaaniiyyuu tokkodha. Wal fuudhaas warra walis heerumaatti turanii yeroo tokko bishaan gubbaatti marga gubbaatti wal ba'uusi daanaa jiraatu malee saba wajjiniin waggaa 1000 ol jiraatedha. Kana gubbaatti hundi keenya hojjechuun nurra jira. Warri mormituus jechuu kooti warra mormituun amma innaan ala deeme warra Sumaalee argaa tures innaa dubbatanii fedhii guddaa qabu. Sabni kun lamaan akka walitti buune diinni walitti buusaa akka ture isaanis beeku. Akkuma sitti mee Maqaadishoo paarlaamaa baaliin dhufee innaan ani maneedhaati ba'ee na dubbiseera. Lolli kuni lola saba keenyaa miti akkasitti ilaalinaa jedhee natti muu yaalaa ture. Carraan baay'ee jiraa jechuu kooti. Gara sirna dimookiraasiitti biyya sana hoo dhiibne carraan baay'ee jiraa garuu mootummaan kun amma jiru mootummaa luka 2-3 qabu ta'uu danda'a. Warri durii kunis warra aangoo qabeenya sabaa saabanii qabeenya guddaa horatanii akkuma neddeemaa dubbadde amma aeropilaanii bitatanitti warri keessa jiran kuni cal jedhanii aangoo kana gadhiisanii galanii taa'uun barbaadan ta'a. Isaanis waan tokko hojjetan jira. Warra tikaa kana dannatii warra jiran kana bobbaasanii iddoo baay'eetti jeequmsi ka'aa ture. Amma karaa Wallaggaa kana warra tikaati kan sabaa walitti buusaa ture jedhu informationii akkasii qabna. Otoo qabsoon kun karaa qabatee mootummaan kunis isammaa hojjeturraa gadi ba'ee beezii isaas bal'ifatee rakkoo biyya kanaa wajjin hiikna jedhe rakkoo saba kanaa hiikuu waan guddaa miti. Saba sanaa calqabee beekaa saba sanaa saba lachuu keessaa calqabee hundi keenya qoodatti fudhachuu hin dandeenya. Walga'ii gurguddaa deemsisuu hin dandeenya. Sabni kuni waggaa 1000 ol wajjin hin jiraate borus wajjin jiraata eessa'uu dhaquu hin danda'u. Isa jedhu afaan saba galuutti himuu hin dandeenya. Kanaaf egaa mootummaan kun carraa tokko uume hiikaansaa rakkoon dhufe kana namatu fide rakkoo namni fide kun immoo hiikuudhaa fi namatu hiikuu danda'a. Kana gubbaatti nutis qooda fudhachuu hin dandeenya jechuukooti. Gaariidhamee Dr. Mararaa siyaasa biyya sanaa haa ilaallu gara dhumaatti dhufaatti jirra. Siyaasni biyya sanaa garamitti deemaa jira? Jijjiirama amma jira jedhamu kanas attamitti ilaaltu? Egaa jijjiiramni kun jiras hin jirus wal faana jijjiiramni kun laga ce'aa jira, laga ce'uu danda'a. Warri jijjiirama qabatanii deeman kuni bukkeedhaanis fuulduraanis warri duubatti deebisuu yaaluu barbaadan hin jiran jechuu hin dandeenyu. Egaa kanaafan eddeemmaa bareennaan dubbadhu qabsoo biyya sana keessa jiru iddoo murteessaa ga'eera. Laga ce'amoo hin ce'u. Laga ce'ee galma bilisummaan nu ga'amoo nun ga'u isa jiru sana kanaafan deddeebi'ee kaasaa ture iddoo murteessaa geenyeerra. Warri duubatti lukaa warra jijjiirama barbaadu kana qabanii warra harkisan jiru. Warri kaan immoo jijjiirama fiduu malee filannaan qabnu gara fuulduraatti deemu warri yaalan jiru.
Kana keessas immoo yaaddoon ani qabu dubbii egaa mazaafa gosa diimaa tokko sadhumaa dubbiftee jiraatte የታሪክ ፈተናዎችና የሚጋጩ ህልሞች አብጁ ወርኩቱ አብጁ ወልቲ ቡኡቱ ጅራ አመዱቢ ፌደራሊዝም ጉባት ወሪ ቶኮ ቶኮ ዶክተር አብይ ነብይኑ ተራ ፌደራሊዝም ኤኙማ ጉባት ጃራሜ ካና ኑዲጋ አካ ዱሪቲ ዴቢሱ ደንዳ ፌደራሊዝም ሰው ፈከ Geography gubbaatti akka hundaa'u inni tokkummaa inni eenyummaa gubbaatti hundaa'e kuni warri duubatti nu yaadee jedhanii warra sirna dimookiraasii qabsoomne jedhan kana keessas warri jiran jiru. Amma isaan yeroo carraa argadde akka ta'utti itti himaa kanan jiru. Lawaa laman irraanfatina qabsoon kuni iddoo kana kan ga'e sadarkaa kana kan ga'e mootummaa kana kan raase mootummaan kuni dammaqee kun ammoo dhaqee akka jedhetti jijjiirama keessa galuudhaaf kan dhiibe dhiiga qeerroo Oromooti olaantummaatti warri gondorfaa maalfaa isaanis gumaacha godhaniiru kan keenya duwwaa miti garuu olaantummaadhaan dhiiga ijoollee Oromootu kana fide dubbii eenyummaa gubbaatti dubbii federaalizimiin dhugaa dhufuu gubbaatti dubbiin federaalizimiin kuni dimookiraasii gubbaatti hundaa'uu isaa kana gubbaatti humni kun nu barbaachisa. Humna kana dhiifneetu Dr. Abiyyi godhannee kana jijjiirra inni jedhamu qabsicha humna qabsoo kana laga ce'isaa jiru kanatti iddoo lamatti hiruu hin danda'a akka taanetti hiruu hin danda'a akka taanetti walitti buusuu hin danda'a qa'aan sunis jira. Egaa amma dandeettan isaanittis kamaan jiru mariin hin barbaachisaa. Federaalizimiin amma jiru kun rakkoon guddaan ni qabu sirna dimookiraasii gubbaatti hundaa'uu dadhabuu isaati malee maanoritii ruulii kanaa illiitiin xinnaa ta'e ittiin saba walitti buusuudhaan dhimma itti bahuudha malee dubbii eenyummaa kanaa dubbii ofiin of bulchuu kanaa akka laayyootti hin ilaalina. Kana duubatti deemnina jettanii immoo faayiliin taane har'a saaqina. Boruuf iftaanii wal mari'achuu dandeenya. Maaltu barbaachisaa otoo akkamitti deemee akkamitti fooyya'aa kun hojjechuu baate wal gaafachuu dandeenya. Waggaa 10 waggaa 20 booddee ammaaf garuu kana hin tuqiinaa. Amma hundi keenya hojii mana sirna dimookiraasii gubbaatti sirna filannaa dhugaa gubbaatti waliigallee biyyi sun gara sirna dimookiraasii ijaaruutti haa deemtu. Isa kaani paartileen kanas jedhan sanas jedhan ajandaa ofii qabatanii gadi ba'uu danda'u. Isa jedhutti ittimaa jirraa marii bal'aan deemuutu irra jira. Karaa sanas egaa qaan jiraa jechuu kooti sigalee abjuun walitti bu'aa jiru kuni boruuf ibsaanis amma biyyatti egaa karaa hunda galaa jira. Namni akka walitti hin buune inni biyya keessaas akka walitti hin buune abjuu ofii duwwaa fudhatee farda fe'atee oogulufe amma isuman siin jedhe kana sirni federaalizimii amma jiru kuni rakkoo guddaasaa dimookiraasii dhabuu malee dimookiraasii alatti saba kana saba biyya sanaa humnaan bulchuu gara sanatti hiranii divide and rule jedhan sanaanii biyya sana bulchuu malee kan badii ta'e sirni dimookiraasii sirni federaalizimii eenyummaa gubbaatti hundaa'uu isaa miti. Sabni keenya ofiin of bulchuu barbaada. Sabni keenya afaan isaa afaan biyyoolessaa akka ta'u hin barbaada. Sabni keenya nagaan saba biraa wajjin jiraachuudhaa fi walqixxummaan saba biraa wajjin jiraachuu fi kunis barbaachisaadha. Ofiin of bulchuun barbaachisaadha akka sabaatti. Sabni keenya gaabbii qaba. Gaabbii saba keenyaa hin qabdu. Abjuu keenya duwwaatti deebi'aa hojjedhame rakkoo guddaatu uumama. Humna qeerroo mootummaa kana waggaa arfan kana darbe kana raasee gara jijjiiramaatti fide kana akka inni duubatti deebi'u akka sabni jijjiiramaa dhaabbachuu danda'u duubatti deebi'u kana gochuun danda'a. Kana gubbaatti deddeebi'aa itti yaada. Deddeebi'aatti mari'adha. Abjuu keessan duwwaa fuutanii hin fiigina. Kana gubbaatti akka ta'utti waliin mari'achuun nurra jira. Isa jedhu sana isaanis isaan danda'e nan dabarsa.
Qaan kunis irraanfatamuun irra jiru jechuudha. Egaa rakkicha egaa jijjiiramni kun kanaafani iddoo murteessaa ga'eera. Garuu boru laga ceenee abjuun saba keenyaa bilisummaa ta'uusaa arguudhaa fi hojiin bal'aan nu eegaa jira. Tokkummaadhaan hojii bal'aa sana hojii manaa sana hojjechuun nurra jira. Oromoon waliinis hojjechuu danda'uutu irra jira. Waliin wal qabatee hojjechuutu irra jira. Saba ollaa isaa wajjinis wajjin hojjechuutu irra jira. Amma nuti ammayyuu madirakii keessa jirra. Madarakiin kun akkuma isinitti himee saba kibbaas qabaa, saba Tigreeyyuu qabaa. Warra akkasii kanaan jabeessinee wal gargaarree sabni kun sirna dimookiraasii hunda keenya hammachuu danda'u, hundi keessatti ofiin of bulchuu danda'u ijaaruudhaaf biyya sana haaromsuudhaaf, biyya haaraa uumuudhaaf, biyya haaraa hunda keenya walitti fiddee nagaan jiraachiftu, guddina fiduu dandeessu. Kanatti deemuudhaaf wal kabajnee sirna akkasii ijaaruudhaaf waan hin taane faayilii hin taane nuti saaqina otoo hin saaqnee gara sirna dimookiraasii ijaaruu gubbaatti hundi keenya bobba'uun nurra jira. Isaanis egaa iddoo dandeenyetti itti bu'uu yaalla. Kana ragaa qaawonni kun jiru duubatti deemuu hin danda'u. Wanti kun inni jedhamu hin rakkisaa nama siyaasa barsiisu ana carraa nama fuulduratti deemuun guddaadha. Carraan isaa guddaadha. Carraa kana garuu tokkummaadhaan, olaantummaadhaan, fedhii saba keenya duwwaa otoo hin taane fedhii saba keenyaa gubbaatti hundoofnee kutannoodhaan laga ceesoo chocheene boru bariidhaa nuuf bariidhaa jechuu kooti. Qabsoo saba keenyaa laga ce'uudhaa fi fagoo miti jechuu kooti. Boru bari'aa jira. Isa bari'aa jiru kana garuu akka ta'utti akka bari'u akka ta'utti qooda itti fudhachuu yaada bal'aa ijaarrannee chocho'uu ofiis ollaa keenya wajjinis akka ta'utti chocho'uu akka ta'utti walii galuu yaaluu isaa keenya jennee qabannes akka ofiin of bulchuu kana immoo akka dubbii afaanii keenya immoo warra ollaa keenya wajjinis akka ta'utti itti himnee akka isaan fudhatanis gochuu yaaluu kana gubbaa hoo jenne boru qabsoo saba keenyaatii fi bilisummaan fagoo jirtuun jedhani. Gaariidha Dr. Mararaa gara dhumaatti dhufnee egaa mee Mahadii Junaid viidiyoo dhumaa tokko yoo nu dhageessise sana booda gara gaaffii kiyya isa dhumaa achumaan ergaa qabdanis akka dabarsitaniin carraa isinii kenna. Mahadii mee yoo qophii ta'e viidiyoo sana nu dhageessisi. Warra chochoosee asiin nu ga'eera. Qabsoon kun karaa qabateera. Karaarra deemaa jira. Qabsoo karaarra deemaa jiru kana akka hin taanetti sharrii diinaatiin karaatti akka nafne hamma dandeessanitti inni beekumsa qabdu beekumsa isaatiin, inni qabeenya qabdu qabeenya isaatiin, inni humna qabdu humna isaatiin nu bukkee haa dhaabbatu. Gaarii dhagaa hin gabaabbate natti fakkaata. Kan sin jettanii walisotti natti fakkaata waltajjii tokko irratti yaada kana deddeebiftanii kaaftu kan qabeenya qabus qabeenyan kan ogummaa qabus ogummaa akka dandeettii keessanitti nu maddii dhaabbadhaadha kan jedhu ammas ergaa sila dabarsaa dhuftanii gara Ameerikaa kaabatti yeroo dhuftan kan dabarsitan sanumaa sana keessaa kan jettanii galaanni guddaan garagalee jira. Kanaaf immoo galaana kana gama ceesisuudhaa fi galaanu barbaachisaa kan jedhudha. Achittis waanuma akkanaati kan dabarsitanii mee garasittis hin deebiseen sagantaa keenya xumurra galaana guddaatu jira. Galaana garagalee kana gama ceesisuudhaa fi galaanu barbaachisaa jettan mee kana nuu ibsaati achumaan immoo warra galaarraa barbaaddaniifis ergaa dabarsitan yoo jiraate. Egaa akkuma beektanii akkuma beeknu waggaa afurii asitti egaa galaanni garagaleera. Oromoon akka sabaatti sirriitti himeera. Jaarraa 16 asitti innaa sana Oromoon bal'atee dachii bal'aa qabatee gadaadhaan deemee baay'ee deemaa ture. Maal ta'aa ture baay'ee deemee dachii bal'aa qabatee dachii bal'aa ijaarratee ture.
isaasitti egaa Oromoon akka sabaatti jaartiin jaarsi hunda caala immoo qeerroon humna qabu karaa isaa cufu dhagaa isaa darbatu opiidoo hattuu isaa kabalu humni qeerroo kuni mootummaa sana raasee mootummaan sana amma danda'e hidhee amma danda'e dararee amma danda'e fannisee amma danda'e hamma kolaasuutti deemee hamma danda'e ajjeesee baay'ee yaalee ture hin taane xollaayetti nama 50,000 nama 60,000tu hidhamaa ture Qaallittiitti Maakkalaawwiitti Qilimxootti Zuwaayitti Shawaroobititti iddoo baay'eetti namni hidhamaa ture mandaraanis iddoo baay'eetti namni baay'ee hidhamaa ture kana cabsee humni kana keessaa ba'e akka jaarsaa jaartii dargaggoo shamarran beekaa Oromoo hundi akka sabaatti ka'eetu kan inni galaana kana garagalchee egaa galaanni kun akkuma jennu galaana kan akka ta'utti kunuunsuu danda'uun nurra jira jechuukooti. Qabeenyaan socho'uun nurra jira. Naa qabeenyaan socho'uun amma namni yeroo tokko akkuma akka sanatti nuu yaadu malee amma galaana sana garagalchuudhaaf amma dhaabbiin keenya 97 jedha 2007 filannaa waggaa 3 fuuldura ture. Laandi kruuzerii 10 olii ji'a 2 ol sochoofne ture Oromiyaa maratti. Naa sochoofnu immoo bilisummaadhaan dhaabbadhaa sabni keenya ofaa ijaaruu hattuu fuulduraa dhaabbatu akka to'atu ofaa ijaaruu hamma galma bilisummaatti gallee ciisuun nurra jiru sun amma dubbadhu kana jechaan ture. Innaa sana gargaarsa xiqqaa arganneeni saba 150,000 walgahii gurguddaa deemsisuu duwwaa otoo hin taane waraqaa miiliyoonii 3 ol facaafne miiliyoonii 3 waraqata facaafne kana keessa karaa tokko Oromiffaa karaa tokko Amaariffaa amma dubbiin afaanii tureera dubbiin dargaggoo tureera dubbiin sabni keenya dararamaa jiru bulchiinsa gaarii dhabee jiru akka hin taanetti kana deemaan itti taphachaa akka jiru wanta akkasii kana ibsu baay'ee keessa ture. Egaa magaa kana fa'ee gaannaa sana kan itti bobbaanee Oromiyaa manatti bobbaanee waraqata miiliyoonii 3 ol across Oromiyaa facaasaa turre gaabbii saba keenyaa ijoo gurguddaa qabu barumsaa qabee jireenyaa qabee dubbii lafaatii qabee amma dubbiin lafaa lafti keenya lafee keenya inni jedhutti booda kan guddate lafti keenya saamamaa jira. Lafti abbaa lafaa ta'uu dur jechaa turre amma laftammaa investeriidhaa ta'aa jira. Isa jiru fuuldura dhaabbadhaa jennee kana gochaa turre jechuukooti. Amma garuu saba miiliyoonii qeerroo miiliyoonii meeqa sochoosuudhaa fi galaanis ammasumaa barbaachisaa jechuukooti. Makiinaan ittiin sochoonu nu barbaachisa. Boba'aan ittiin sochoonu nu barbaachisa. Waan babbareedaa kana walgahii gurguddaa kana innaa deemsuuf nu bar caljeeleetuma kan deemu miti jechuukooti. Asii kaanee Harar dhaquudhaaf, asii kaanee Dambidolloo dhaquudhaaf, asii kaanee Boorana dhaquudhaaf, Finfinneedhaa kaanee jechuukooti. Kamisee dhaquudhaaf kan ittiin sochoonu barbaachisaa jechuukooti. Qumatii saba keenyaatiin sabni kun barana ka'eera. Bilisummaa isaa argachaa jira. Oromoodha bilisummaa kana kan fidaa jiru. Sirna kana kan jijjiiraa jiru. Boronsi sirna dimookiraasii kana kan ijaaraa danda'u Oromoon isadha. Isa jedhu kan agarsiisuudhaa fi qabeenya nu barbaachisa. Qabeenya jechuun galaadha. Yaadnis nu barbaachisa. Wanti baay'een nu barbaachisa. Galaa kana immoo saba Oromooti akka ta'utti immoo kanan barbaadu ilannaa nuti hidhamne nama baay'eedha galaa kan nu ergaa ture. Isa lukti citee nama baay'eedha kan nu gargaaraa ture. Maatii isaa diigamee akka diigamee goodaatti mancaanee warri gargaaraa turan baay'eedha. Yeroo hunda kana yeroo rakkoo duwwaa walitti darbannee boo'uu duwwaa miti. Boo'uu duwwaa miti jechuukooti. Yeroo galaa wal bukkee dhaabbatanii nuti jirra jabaadha laga ce'aa. Galaana kana galmaan otoo geessanii galtanii ciisinaa
nama jedhu barbaaddaa jechuu kooti. Abbaan qabeenyaa baay'ee Oromoo makiinaa bareedan oofaa mana bareedan ijaaraa sameen Ameerikaanitti argaa jira. Waan tokko biyyattis warri qabeenya guddaa qaban jiru. Warri kuni gadi ba'anii qabeenyi kun qabeenya saba Oromooti. Nuti saba Oromoo keessaa baane. Sabni Oromoo kabajame alattis keessattis hin kabajamna. Qarshii miiliyoonii meeqa nyaanneen duunu. Hoduunee saaxinuma tokko keessatti ni taana. Sabni keenya garuu qabsoon saba keenyaa garuu laga ce'ee sabni keenya bilisa ba'ee abbaa biyyaa abbaa dachii sanaa ta'ee nutis immoo itti gammannee kabajamnee jiraachuudhaa fi gargaarsa olaantummaadhaan qooda keenya ba'uun nurra jedhee sabni keenya nu bukkee dhaabbatu biyyaas alaasii hamma danda'e ergaa kanas inis deddeebi'aatii nu dabarsaa. Yeroo boo'ichaa duwwaa, yeroo rakkoo duwwaa wal gargaaruu miti. Qabsoodhaafis investimentii guddaa barbaachisa. Qeerroon Oromoo, dargaggoon Oromoo qabsoon kun akkasumatti as hin geenye dhiiga isaanii itti investii godhaniiru. Dhiiga isaanii itti dhangala'ee investii ta'ee as ga'ee imimmaan isaaniitti as ga'ee nama akkalaawii ta'e argaa ture. Dararamaa ga'ee. Lukti isaanii caccabee qeensi isaanii buqqa'ee warri kolaafamanis jiru. Asiin qabsoon kun akkasitti as ga'ee jechuu kooti. Isaan irratti gammannee teenyee ilaallu jechuu kooti. Ijaa kana qabsoo kana kunuunsuudhaa fi gumaacha gochuudhaa fi hundi hojii manaa isaa hojjetu. Abbaan qabeenyaa Oromoo ofiisaatii waan hulaa guddaa karaa humnaa karaa maalii yoo cufuu babaate qarshiinsaa cufuu hin danda'a. Isa chocho'u kana, isa bu'ee bu'aa ba'u kana, gumaacha barbaachisu. Waajjira dhibbaa ol saaqne irraa guyyaa lama keessatti gara 180 dorgomnu hundatti deemnan jedha. Kana deemuudhaaf garuu waajjirri kuni meeshaa barbaachisaa, kompiitara barbaachisaa, kaameraa barbaachisaa, naasifachi deemnu. Sirbuma sabni keenya sirbaa jirurree akka ta'utti viidiyoodhaan waraabuu, akka ta'utti kaameraa waraabuu, kaasuu, akka ta'utti moobaayiliidhaan seelii sin jettan kanaan waan jiru kana walii dabarsuun feesbuukii keenyatti ijoolleen keenya iddoo jiranitti qoodatti fudhachuudhaa fi moobaayilii baay'ee nu barbaachisaa. Waajjirri keenya amma kompiitaroota barbaachisu. Waan baay'eedha kan jechuu kooti inni sin asitti goodaatti kompiitaronni gaggatamu kuni achitti bu'aa fiduu hin danda'a. Seelfooniin bara darbee bite sabaranaa warra abbaa qabeenyaan jijjiirratu achitti inni akkasii kuni waan iddoo baay'eetti nu barbaachisa. Innumti moofaayyuu jechuu kooti. Ijaa kana qabeenya keenyaan, beekumsa keenyaan, dandeettii keenyaan qabsoo saba Oromoo, qabsoo qeerroo Oromoo, dhiigni qeerroo Oromoo goodaatti gannammee akka nafne bukkee dhaabbachuun nurra jira. Walgahii deemsuuf nu kanas iddoo dandeessanitti nu gargaara. Iddoo walgahii sagantaan hin baanes walitti maatii sagantaa nu qopheessa. Gara 7 oliin tura sameen Ameerikaa kana. Ijaa kana Oromiyaa Ameerikaa kaabaa duwwaa otoo hin taane Awustiraaliyaas, Awurooppaas turreerraa warri iddoo hundaa barri dhuftu kuni ji'a 20 dhuftu kana bara lamayyuu miti. Ji'a 20 keessatti qabsoon kun gara tokkotti deemuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma dandeessan bukkee dhaabbadhaa isa jedhu iddoo sagantaan hin qophoofnettis qopheessaa. Waliin mari'annaa, yaada nuu kennaa, gargaarsas nuu kennaa. Iddootti qophaa'ettis iddoo deddeemaa isinitti himaa ture. Boru Boostonan deemaa, iftaanii Filaadelfiyaan deemaa, achi booddee Kaalifoorniyaan Saan Firaansiskoon deemaa. Achi booddee iddoo Riippaabilikii keenya Minisootaan dhufaa. Saba Minisootaa yeroo baay'ee komiin qaba. Qumatii Oromootiin, baay'ina Oromootiin gadi hin bahu. Yeroo baay'ee rakkoon Oromoos walitti qabatee achitti ijaarame natti fakkaata. Luka qabanii wal harkisuun kun masaanummaan kun achitti waan baay'atu natti fakkaata. Garuu barri isaa bara masaanuu walitti taanu miti. Bara dhaabbolee, bara wal qabannee laga ceenee kabajamnudha. Bara qabsoon saba keenyaa ji'a 20 keessatti gar tokkotti deemee bilisummaa baay'ee sabni keenya dheebotaa ture. Bara goonfannudha. Kanaaf egaa hojii manaa keenya hundi keenya
fudhannee hojjechuu har'aa qabnee amma dandeenyetti hojjechuudhaa fi dhaamsan sinitti dhaammachaa jira jechuu kooti. Kanaa isinis hamma dandeessanitti deddeebi'aatii nu dabarsaa. Gaarii dhagaa Dr. Mararaa Guddinaa dhugaadhumatti waamicha yeroo gabaabduu keessatti Washington DC Marylanditti argamtu natti fakkaata. Achi deebii nu kennitanii yeroo dhiphoo qabdan keessa argamtanii ibsa bal'aa akkanaa nu kennu keessaniif hedduu galatoomaan jedha gama kiyyaan. Anis isinan galateeffadhaa jabaadhaa oominni egaa qabsoo Oromoos qabsoo qeerroo keessas tureera. Jabeessaati itti fufaa jabeessaa nu gargaara. Qabsoon keenya tokkodha. Namni mana tokko jaaru citaa wal saamu jedhu barisaa gaa bara citaa wal saamnu miti bara mana bal'aa dachii Oromoo bal'aa gubbaatti bilisummaa Oromoo bal'ifnee jaarrudha. Sinis qoodatti fudhadhaa hundi qoodattaa fudhadhu carranaa kennamee fi ulfaadhaan jedha. Sinis hedduu galatoomaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya marii bal'aa Dr. Mararaa Guddinaa wajjin har'a adeemsifnee kanumaan goolabna. Egaa yeroo biraa immoo qophii biraatiin walitti deebina. Amma ammaatti keessumsiisuudhaan kan si wajjin ture Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin immoo Maaddii Juneeddii ture. Sagantaa biraatiin akkuma jedhee walitti deebina. Hangasittuu nagaan nu tura.